Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa jiran nuti galata rabbi. Maali qabatanii nu dhuftan jechuun kennu baay'ee aarii jiraan baay'ee waan aaranii miti salaam taa'ee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa dhimma jabaa tokkoof isin dhufne asitti maaliif dhimmi isa yoo jettan video nuti galakkisaa jirru namni biraa banee maquma sanii waa hunda sanuma maqaa kiyyaa fi waa hunda sanuma godhee galakkisu jira. Kun amma nama magaalaa irra balleessu jedhama. Haastummaadha jedhama. Maaliif chaanaalli yoonii fi viidiyoon tokko bakka lama galakkifame namaa hin banamu. Yoo akka tasaa irraan tana sa'aatiin guutamtee eedanna rabbi haa guutu naan banamu jechuudha. Leesh kana walirratti sanuu maqaan tokko viidiyoon tokko mata dureen tokko footoon takka waa hundaa takka godhatanii jiranii jechuudha. Akkuma asirratti argitan kunoo isin garsiisa. Leesh warri waan akkana dalagan yoo ufuma maqaa keessanii banatanii dandeettii keessan agarsiiftan. Amma inni jalaa cufatee fi hamilee nama qabsuun maaliif barbaachisaa Oromoo baay'ee nama gaddisiisa. Amma dhugaa dubbachuuf baay'ee yaale nama chaanala kana meeqa argine? Kunoo lama al channel kajuu halarradhee jadiittuuf kajedhu wanna kana waliin barbaachisu kunoo maqaa isaatiin akkuma argitan kun kiyyaa jechuudha gubbaa kun kiyyaa viidiyoo lama qaba 5,600 jira. Subscribe kaitaan kuma jam kuni subscribe yoo kan barbaadataa tanillee rakkoon qabu share faa isinii godhanii namni jabaadha waan bareedaa faa daleeddan namni isin jaallata isinii godha jechuudha. Garuu amma viidiyoon as jala jiru yoo jala seennee ilaalle nama kana jala kunoo akkuma argitan viidiyoon keenya viidiyoon kun kalee galakkifame yoo bakka birootti gadhiifame hin banamu nuuf chaanaallee yoo akka tasa sa'aatiin guutamtee edana hin dalagu jechuudha. Chaanaallee keenya hin banamu kun haasidummaa walitti godhuudha ta'a. Waan akkanaa haa dhaabnu namni hundinuu waan ofiitiin fuula ofiitiin odoo beekame bareedaadhaan akkas yaada. Video kana warroottan amma arkitan akka haayixan abbaan banatteen akka haayixan laan maaliif yoo kana yaaddu taate rabbiin ammoo akka keellaalu inshallah naaf banamaa jechuudha. Garuu yuutuubiin seera jijjiiree jira keessaa amma keessa yeroo amma keessa jiru tana keessatti viidiyoon tokko bakka lamatti yoo galakkifame lachuutu jechuudha akka waan wal kasasa'u ta'eeti wal tuttuqee konnakti wal godhee akka nama saniif muntazisan ta'u yoo chaanaallee haareeti yoo chaanaallee immoo duraan maallaqa kan dalagu ta'e abbichuma maallaqa dalagu san turraa nyaata kaan ammoo rakkoon qabu jechuudha. Yoo fedhe irra cufa yoo fedhanni dhiisanii rakkoon qabu garuu chaanaallee lachuutu muntazisanaa waan hin ta'iniif rakkoo guddaa walirra fidaa jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo keenya irra galakkisanii ammas kana laala subscribe ijaa qabu kanallee laallee viidiyoo kee qaba kun immoo duraanuu dalagaa jira armaan tana. Maqaa jijjiiree viidiyoo keenya footoo waa hundaa akkuma argitan kana irra kaa'ee jira. Duraanis namni kun jechuudha viidiyoo namaa galakkisaa jiran fakkaata. Kun sirbaara dheengadda galakkifame hunda waama namaa galakkisa. Wanni kanaa kun hin eegamu. Namni yoonii fi chaanaala banatee waan bareedaa waan nama gammachiisu yoo kan dalagu ta'e namni subscribe isinii godha. Abbummaan fadhee waan bareedaa hojjetan namni nama yaani rakkoon qabdu jechuudha. Oromoon arjaadha na waliin subscribe goonaa jechuudha. Nutillee share isinii goona waan bareedaa dargee share nama nu godhe nuun jee takkaa dinnillee hin beeynu akkasi. Ammas chaanaala sadaffaa jalallee yoo seenne kun ammoo footoo irraan kaannee yoo jala seennee ilaalle viidiyoo makiyyaa jala jira jechuudha. Viidiyoon maan akkanatti yuutuubiin akkanatti bakka takka waliin geessinu jechuudha. Laa isinis bakka hin geessan anillee karaa daranuun hambistanii jechuudha. Warroottan haqa nagalaa godhesaniinis waa daranuu isin daran namiidhaa jirtanii jechuudha. Maaliif namni subscribe naa godhee akkana na jajjabeessu jiru kana isin ammoo akka chaanaalli kun naan banamne akka gartee irraan fayyadamu na godhu jirtanii jechuudha. Kunillee na harka jiraatullee akka waan na harka hin jirreeti. Maali walirratti duuluun kun waan faayidaa hin qabne isin jechuu barbaadeeti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Waan akkana haa dhaabnu fuulduraafillee osoo bar viidiyoo fakkeenyaaf karaa birootti irraa fudhatee maqaa keetiin banatee viidiyoo biroo gadi dhiifate rakkoon qabu. Amma garuu viidiyoo ani kalee waraabee jadiittuuf jedhee banee gadhiise maqaan sanuma viidiyoollee sanuma bakka meeqa gadhiifame
uno khunkiya khumishani khunkiya ni bekamachu jana subscribe pedu kabu khiya huno gubba khumishan subscribe ja kabu khunes video tokkichi khiya khunile video laman arragalla ka tokko kharefu galla kimnile irajirachu foton qabna khunammo makoma khiya qofa godate video nammo khiya itti le kasuma subscribe gurracha kabu khunile warri arra maqaa jadidin bani khunammo nagee qabayu khune saamti jechu kun arranta subscribe nanga asirra gartan kun hundinuu maqaa khiyan kan baname YouTube maqaa isaati kan baname khunammo magaalaa lirballeessu taabaleeyyan kiyya yaani yooni fi fuula keessan dandeetti rabbisini khanneen abbaan fadhe waan ma banata miti jadiitu jedhee ma banata miti garuu isaa kalleen geessu garuu kun haasitummaan ijaadaa jira akkas inni yooniif subscribe guddifachuuf haa ta'ellee nita ni mala garuutu kun subscribe si guddachu sanu so subscribe guddatu foto maqaa isaati malatte foto isaa yoo irra kaayattes video isaa kana gadhiifte channel isa lembanum keetiin walirra balleessu taa kanaafuu hawal qusannu isinin jaabise hundi channel akkanumatti walirra balleessuudhaan kan beekamnu taa namni kana kun mukaysa rabbi dhabama isana godhu rabbisni illee aqajeechuu rakkoon qabu garuu amma isinitti himaa jira video channel hana banamu akkan irraa kaaftan warri amma bantanu ni yor video kana laaltan video maqaa isaati maqaa jadiidinu erga banante video kana gadhiifte isallee akkan banamne goote atillee immoo waata kana jechisin guddatu natti keessannutti dhuftee share nu godhu yookiin immoo waan bareedaa daleedee sigone sharing barbaachisu waan bareedaa daleedee namni sharing barbaachisu laannu namni ni arka waan kun nama gorsaa yookaan nama gammachiise yookaan nama qofalchiise yookaan nama gaddisiise waan namni gorsa irraa fudhatu yoo yaada kana daleedanii namni ni godhaachu akkasii amalee wajjin barbaachisu leesha amalee nama nu cabsina amalee nama nu cabsina baay'inaan namni keenya beeta muuziqaa wayillee haroobay osoo abbaa sanpeeratti ilaalamin fuudhanii Facebook warratti faa gadhiisan inni illee immoo irraan fayyadamu Facebook sana irraa yoo osoo nama waa nyaatu ta'e nama mallaqa nyaatan ta'e bareedaadha follow guddifachuu illee yoo ta'e karaa birootiin nu guddifatanii amma mucaa viidiyoo kaartoona dalagu san jaaljuusa mucaa sanillee akka godhanii jiranii viiyuun isa birootti wanni inni dalagu waan bareeda waan barnoota waan barnoota qabu viidiyoo isaa osoo daqiiqaa 2-3 turre fuudhanii karaa birootti gadhiisan karaa birootiin argan silaa isa biratti akkuma karaa biroo seenasan isa biratti osoo liinkii nama keettanii liinkii maayii Facebook karaa gallakkiftan YouTube isa liinkii nama keettan bareeda amma ka ammaa kun immoo ka jadiir kun kaasanii aadidha ka amma dura viidiyoo illee fudhadhaa kiyyaraa fudhadhaa gadhiifadha bakka feetaniitu garuu ka jadiir kana wanni itti amma rifadhe baay'ee YouTube kale banni YouTube ka isaa kun kabadi indeebini indeebi'u video kale dalayni subscribe kuma shan qaba subscribe nu guutanii sa'aatiin nu guutuuf isin video dalayni guyyaa isin gadhiim amma immoo yoo maqaa kanaan video senne maqaa jadiin ilaalu nama maliyaa nama kabanati sanu video nuti gadhiisan nu video nuti gadhiifne kana yoo gadhiifsan banamu channel jadi jechu YouTube nuti bannee akkasii isinillee tixaartanii subscribe gootanii jajjabeessa jettan kun hundi karatti hafaa jechu waan kana ta'eef amma namni video kana gadhiiste akka kaastu kabajansi qabanna maaliif sisin fayyadu subscribe jaamu maal qabda isa bicha miti kun jaa qabaa kun meeqa kana akka market subscribe jaa takka maal kun hundu kan arrabaname jechu YouTube afurumoo maali kan arra maqaa jadiin baname fotoolleen sanuma viidiyooleen sanuma maqaalleen sanuma jechu waan kana ta'eef viidiyoo akka kaastu akka channel yoo nama yaadu taate nama rifatoo taate sila rifatisa nama kanarratti dafanii nama saamachuu osoo hin ta'in nama jajjabeessanii atillee as baatee waan bareedaa YouTube si guddata Oromoon si guddiftu Oromoon maliyaan waan kana ta'eef amma wanni baay'inni maqaa ammaa banamee osoo nu aarsuu hin ta'in viidiyoo nu gadhiifsanii YouTubein jadiin banamu bilaashii jechuudha akka inni birrii sila akka nu yaadnetti akkuma idana birrii isaatiin guutee fi mallaqa eegaluuf jedhee yaada qabna garuu isin bantaniitiin yoo akkana gootan baay'ee Oromoo ta'e an garuu karaa kiyyaan dhugaa baay'ee yaarii jira maqaa jadiidin yoo banatee subscribe barbaades aadiidha garuu viidiyoo biroo gadhiistu yoo as baatee aga viidiyoo keenya san gadhiiftu haasawwattee gallakka channel jadiiduu rabbi adeemsuuf namni jettee du'aa gootee fi maqaa jadiidin wal yaaduun akkasi garuu foto kee kam isaatu irra godhatte irraa haasoftee isallee du'aa gootee achillee channel keetillee si guddata garuu amma channel kan isallee akka banamni gootu achillee akka uummata akka faayidaa hin qabu si birattuu ilaalamaan jiru immoo isa YouTubein seera waan fideef ni beekama nam tokko illee ilaaluu ni beeka laannoo viidiyoon kun facee jira namoonni bira jira jechuudha ni beeka ni qabaa jechuudha
akkasii walaa gargaaru malee walitti kan yaadne Oromoo kanuma isin dhaabna. Dirqama waan ta'eef dhufee amma viidiyoo kana waraabee gadhiifne dirqamni maali yoo chaanaala kanarraa viidiyoowwan gadhiiftan kun ka gadhiiftan kun hin haqamin yuutuubiin jedhee ka amma banni kun illee sa'aatii yoo guutes yuutuubiin hin banuuf jechuudha. Maaliif viidiyoon bakka lamatti yoo gadhiifamu مش بكلمك كفو دوتي بدنا ما تكشوا ممكن خساتي وخاسونيس رجلك سجاني هو فيديو بر فيديو شبك جا قلت قال لك يوتيوب جاء ولا تو بدي فهم ينبنوا عنك خم خجر بيه خم خجر ما خلنا بيه سامي أجرا يدو جرا كسي أقدر مثلا دام رفني كان نمني أمان تنا فيديو خنا بوفت فان بفهم مالا نمني مانسون أكب فيديو خنا قديم بوفتني وبرز خير دي فما نبرد تيجي تاتو دي فما سنجا فدا أكب فيديو أسيفوتاني قديم لكن لا أنا كاكيجا رجلو كنا كاكيجا رجلو عادي قالوا لي خنا مرة كون كب فيديو مشتريتني واني أما كتانا تبغى نقليني في وجراتي أما أنا ما يسون بيتا يوتيوبين ملاك إيجالي إيجالي يو فيديو سان كلام فوراني قدي ساني لرا كوتا كذا قالوا كأما هارو كلي بنيكوني هارويني لما يوني فيديو قال لك سيم إن بنا ما يجوز على شوتو أكاسي كانوا مسين ترى مفيد أو توتا كنا والمالي مال كمنا والما عجب يسنو عملين نشوفنا عملين جديد النار كان تفسنا أنا تقولي يوتيوب بنيت وسوني مال جدو سام فيديو سانجت إيش في سنين اللي قالتوا ما سبسكرايب كم شام وياتك أصلا جاين بوتني يتني فيو اللي أكاسم لا إنه لينك نجار جلاس سينة لا وري فيديو كان قد يفتلي كبجار أنس جافة لا أكا روما تقولت أكا نما ياد تقولتها سنفيرو فيديو قد يفتن سنين كاسة سنندو سنفيرو وان برو قد يسا كدراني بفرد قد يسا كإني ملاك إسائي قلت تمو كان قد يسنا بليس أسمان نجاي سنين أبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين تقول لايك سبسكرايب برا إسين كمنا أول كمنا نتي كان سنين جاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دركم نمني أسئلة تركيز نمس أنا كتيم تنديتني فيديو كان شاشة كولي بوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته